Kun miidiyaa hubannoo fayyaa hawaasaa qophaa'ee kan isiniif dhiyaatu Dr. Gamteessaa Moosisaa. Akkam jirtu kabajamoo fi jaallatamoo dhaggeeffatootaa fi daawwattoota keenyaa, sagantaan keenya har'aa waa'ee faayidaa harma hoosisuun haadhaaf akkasumas daa'imaaf qabu kan wal faana ilaallu ta'a. Faayidaa harma hoosisuun daa'imaafis haadha harma hoosiftuufis qabu kan jedhu wal faana ilaalla. Egaa daa'imni tokko akka dhalateen sa'aatii meeqa keessatti harma hodhuu jalqaba isa jedhuuf, daa'imni tokko akka dhalateen sa'aatii tokko keessatti harma haadhaa hodhuu jalqabuu qaba. Akka inni hodhuuf jajjabeessuu, gargaaruu fi deeggaruu qabnaa jechuudha. Inni itti aanu harmi haadhaa kun mucaadhaaf ga'aadhaa kan jedhu yookaan gaaffiin yeroo tokko tokko ni ka'a. Harmi haadhaa daa'ima reefuu dhalatee tokkoof ga'aadha. Nyaata madaalamaa barbaachisaa ta'eef bishaan mucaan yookaan daa'imti barbaadu guutummaan guutuutti waan of keessaa qabuuf itti dabala hin barbaachisu jechuudha. Kanaaf harmi haadhaa nyaata madaalamaa ta'eef baay'inni isaa daa'ima tokkoof hanga ji'a ja'aatti ga'aa ta'edha jechuudha. Kanarraa kan ka'e daa'ima tokkoof hanga ji'a ja'aatti nyaata dabalataas ta'e dhugaatii dabalataa laachuu hin barbaachisu jechuudha. Egaan harmi haadhaa gara jalqabaa akka deesseen guyyoota jalqabaa 2-3 duraa keessatti furdaa kan ta'e, baay'inni isaa xiqqaa kan ta'eef halluun keelloo kan ta'e kun silga jedhamee kan waamamu kun mucaaf laachuun gaariidhaa gaaffiin jedhu yeroo tokko tokko hawaasa keessatti ni ka'a. Hawaasni tokko tokko immoo gaarii akka hin taanetti ni fudhata. Kanaaf akka saayinsiin mirkaneessetti silgi haadhaa mucaadhaaf yookaan daa'ima reefuu dhalateef baay'ee barbaachisaaf gaariidha. Sababiin isaa dandeettii dhukkuba ittisuu yookaan madinummaa mucaa akka inni dabalu gochuudhaan, akkasumas sirni bullaa'uu soorata qaama mucaa yookaan daa'imaa garaachi, mar'immaan fi kan kana fakkaatan akka isaan addaafti godhan yookaan akka isaan simataniif faayidaa guddaa qaba jechuudha. Akka isaan nyaata simatanii gara fuulduraatti digestive system yookaan sirna bullaa'insa soorataa kaaskeed godhaniif deemsisaniif ni mijeessa. Akka isaan baran godha jechuudha. Kan biraa harmi haadhaa albuudota barbaachisoo ta'an hunda of keessaa qaba gaaffii jedhuuf, eeyyeen albuudota yookaan akaakulee gosa nyaataa daa'imaaf barbaachisu hundumaa kan of keessaa qabu yoo ta'u, vaayitaamin D fi vaayitaamin K qofa of keessaa hin qabu. Vaayitaamin D kan jedhamu mucaa ifa aduutti baasuudhaan qaamni mucaa ofiisaatii akka qopheeffatu kan taasifamudha jechuudha. Kanarraa hafee faayidaan harma haadhaa daa'immaniif qabu akka dimshaashaatti maali? Faayidaa maalii qaba isa jedhuuf, 1. Daa'imaaf nyaata madaalamaadha. 2. Dandeettii dhukkuba ittisuu yookaan madinummaa yookaan immiiniitii mucaa ni dabala yookaan akka inni cimu taasisa. Kana jechuun orgaanizimoonni seel-qenxee fi shifii ija qullaan mul'achuu hin dandeenye salphaatti akka isaan mucaa hin hubneef, keessumaayyuu sirna bullaa'uu soorataa yookaan immoo GI systemii fi sirna argansuu irratti yeroo hundaa kan mudatan, kan argaman dafanii akka isaan kanaaf hin saaxilamneef kan akka isaan ofirraa ittisaniif isaan gargaara jechuudha. Kan biraa daa'ima irraa alerjii ittisaa jechuudha. Inni kan biraan guddina sammuu daa'immaniif gahee guddaa qaba harmi haadhaa. Kan biraan harmi haadhaa kun salphaatti kan argamuu fi rakasa. Kan biraan salphaatti mucaadhaaf bullaa'uu waan danda'uuf yookaan sifaa'uu waan danda'uuf nyaata baay'ee mijataa ta'edha jechuudha daa'imaaf. Inni kan biraa qulqulluu fi miidhaa kan hin qabne, side effect isa jedhamu, qulqulluu fi miidhaa kan hin qabne, steeraayilii kan ta'eef miidhaa immoo kan hin qabnedha jechuudha. Egaa faayidaan harma hoosisuu haadhaaf immoo faayidaa maal qaba? Maal fayyada haadha isa jedhuuf, haati deessuun tokko battala deessetti atattamaan harma hoosisuu yoo jalqabde, gadameessi ishee akka kottoonfatu, dafee akka kottoonfatuu fi akka malee dhiiguu karaa gadameessaatiin gadi ba'u ittisuudhaaf yookaan immoo postpartal hemorrhage jedhamu ittisuudhaaf faayidaa guddaa qaba
jechuudha. Faayidaan lammeessoon inni harma hoosisuun haadhaaf qabu maali isa jedhuuf akka qusannoo maatiitti ni tajaajila jechuudha. Akka qusannoo maatiitti ni tajaajila yoo jennu maal jechuudha? Yoomiif eenyuuf ta'a? Dubartiin tokko hanga ji'a ja'aatti utuu walirraa hin kutiin guyyaatti yoo xiqqaate al 8 harma yoo hoosiftee fi halkaniif guyyaa yoo hoosiste akka qusannoo maatiitti hanga ji'a ja'aatti fayyaduu danda'a. Kun garuu dubartoota hundumaaf ni hojjeta jechuu miti. Kan biraa faayidaan inni sadaffaan jaalala haadhaa fi jaalala daa'ima gidduu jiru ni cimsa. Ni cimsaa jechuudha. Inni kan biraan kaanserii harmaa fi kaanserii ovaarii haadharraa ittisa. Inni itti aanuu fi inni xumuraa faayidaan harma hoosisuun haadhaaf qabu baasii salphaa ta'een nyaata madaalamaa fi nyaata ga'aa ta'e mucaadhaaf dhiyeessuu akka isheen dandeessuuf ishee dandeessisaa jechuudha. Haalawwan harma hoosisuu wajjin wal qabatanii baay'ee rakkisoo ta'anii fi gaaffii namatti uuman maal fa'i? Isaan kan akkam goona kan jedhu uummanni yookaan hawaasni yeroo tokko yookaan haati deessuun tokko gaafattu fakkeenyaaf fiixeen harmaa yoo doome maal gochuu qabna? Haalawwan rakkisoo kana keessaa tokko harmi doomuudha. Harmi yoo doome maal gochuu qabna? Harmi yoo doome yookaan qara yoo dhabe mucaan akka harma qabachuu danda'uuf mucaa gargaaruu sappoortii gochuudhaan akka inni harma hodhu gochuuf mijeessuu nurraa eegama malee akka rakkoo guddaatti fudhachuudhaan itti muddamuu hin barbaachisu. Lammaffaa fiixeen harmaa gara keessaatti yoo deebi'e yookaan inverted yoo ta'e maal gochuu qabdi haati kun? Haati kun hatattamaan gara buufataalee fayyaa bakka itti kenniinsa tajaajila fayyaa deemuudhaan ogeeyyii fayyaatiin akka sirratu taasifama. Kan biraan harmi mirgisuu yookaan engorgement garmalee harmi mirgise maal gochuu qabdi? Yookaan mirgise yoo dhukkube jedhee maal gooti? Jalqaba irratti maaliif harmi akka malee mirgisee dhiita isa jedhu yoo ilaallu tokkoffaa harma dafanii hoosisuu dhiisuu. Inni lammaffaan maal ta'uu danda'a? Walirraa fageessanii hoosisuu yeroo dheeraatu hoosisiin turuu. Inni sadaffaan maal ta'uu danda'a? Otoo daa'imni hodhee hin quufiin irraa addaan kutuu yookaan adda baasuu. Inni kan biraa utuu daa'imni harma hodhu hin eegaliin waan biraa jalqabsiisuu, fakkeenyaaf bishaan, waan dhadhaa, damma waan akkasii afaan mucaatti dibuu nyaachisuun akka harmanni dafee hin jalqabne waan godhuuf yookaan dhiibbaa guddaa waan qabuuf isaan kana hundumaatiin dhufuu danda'a jechuudha. Harmi akka malee mirgisuuf dhiita'uun. Egaa harma akka malee dhiita'eef mirgise kana maal gochuu qabna isa jedhuuf tokkoffaa wanti kun akkan uumamneef wantoota armaan dura jenne kana ittisuu qabna. Tokko harma dafnee hoosisuu jalqabuu. Lammaffaa harma dafanii hoosisuu. Sadaffaa mucaan harma hodhuu eegalee jennaan hanga ofii quufee dhiisuutti itti fufanii hoosisuu. Inni itti aanu utuu daa'imni harma hodhuu hin eegaliin dura wantoota armaan duratti eerree bishaan, nyaata akka dammaa, dhadhaa fi waan biraa afaanitti dibuu yookaan nyaachisuu yookaan liqimsiisuu dhiisuu qabna. Isaan kana gochuudhaan harma akka malee mirgisuuf dhiita'urraa ittisuu dandeenya jechuudha. Rakkoon yookaan haalli biraan dhiita'uu harmaa fi harmi eeluu yookaan malaa qabaachuu. Harmi tokko yoo dhiita'uu harmaa yookaan tishuuleen harmaa yeroo dhiita'an mastaayitis jedhamee waamama Ingiliffaanii. Dhiita'uun harmaa kun harmi yeroo dhiita'e maal ni ho'aa, ni dhiita'a, achi deebi'ee ni dhukkubaa. Isaan kun yoo jiraatan dhiita'uu harmaati jechuudha. Harma kana ammam yoo dhukkubellee hoosisuu itti fufinsaan hoosisuu malee addaan kutuu hin qabnu jechuudha. Harma hoosisuu addaan kutuu hin qabdu jechuudha haati kun. Kanaaf kan biraan maalidhaa? Yoo harmi eeluu jalqabe yookaan dhiita'uudhaan eelaan yookaan malaan keessaa ba'uu yoo jalqabe haati kun ni hoosisti moo hin hoosistu kan jedhuuf harmi eele yookaan malaa of keessaa baasu kun mucaan hodhuu hin qabu yookaan harma isa gama biraa hodhuu qaba malee harma isa eelaa jiru kana hodhuu hin qabu jechuudha. Fiixeen harmaa madaa'uun yookaan luqqa'uun sababii maaliin dhufuu danda'a? Harmi sirriitti mucaan afaan keewwatee akkan hoone fiixee harmaa qofa hoosisuudhaan fiixeen harmaa luqqa'uu yookaan baqaquu waan danda'uuf harma sirriitti akka qabatee hodhuuf haala mijeessuu danda'uu qabna jechuudha. Yeroo fiixeen harmaa luqqa'e yookaan
afaan mucaa keessis madaa'uu waan danda'uuf yeroo akkasii ogeessa fayyaa haasofsiisuudhaan qoricha barbaachisaa ta'e afaan mucaatti akka dibamu gochuun ni danda'ama. Kan biraan yeroo baay'ee madaa'es haadhaafis akkasuma qoricha laachuun waan danda'amuuf ogeeyyii fayyaa haasofsiisuun gaarii ta'a jechuudha. Haati tokko yeroo dhukkubsatte harma hoosisuu qabdiisa jedhuuf hanga ogeeyyiin fayyaa hin hoosisin jedhanii daangessanitti haati kun itti fuftee hoosisuu qabdii jechuudha. Egaan gaaffilee yookaan yaadaaf wanta isiniin galleef wanta gaaffii isinitti ta'u yoo jiraate nu gaafadhaa, deebii isiniif laannaa. Laayikii fi sabiskiraayib gochuudhaan hubannoo fayyaa hawaasaa keessan cimsadhaa. Jenna sagantaan keenya irraa kan Sabiskiraayibii, laayikii fi sheerii gochuudhaan itti dhiyeenyaan sagantaa keenya hordofuudhaan